خرورني خرور فنا أمني هارين يقولي في إفه أمد هاريا في ريزولوشن هاريا خيّنا جيرمني خروف سوتا وان ديف أمني تمتديمي أتي بقى برخنا أني نما كانت انتو بربادا أتي وهو مرة توجتشا جرتا دممتي cinqamtee kana jechuun wantoonni karoora kan keetii ala si baasan si mudatu jechuun miti mul'atu baatus maaliif imalli keetii guddinni keetii milkiin teetii qaamni kan keetii sammuun tanteetii qabeenya garuu kaleessa hubannoon qabu irratti arraan tan hubannoo irra caaluun qaba fayyaa irratti kaleessa hubannoon amantaa irratti qabu irra caalaan qaba arraa irratti شما دوت تخيب كجرت مرة نجا في رحمة ربي تين إسني فوقا إيجا يرو عجائب الرجراكم بيتني which is of course جنة القرى خرا جنة القوي وخاهو يرو تكرر خرا يرو تكا جهاد جرا so جهين سخن خيستي أتي مال في وجهها صوت جرتا في وجه تيسي خرورة خنكي خني برا هاريا خيرو هاريا جل كبي هاريا أديم سهاريا في وجهنا صوت جرتا الردون نما بحقوني في بري هاريني سكي أسلحاتي في وجهني هاسوينا جتون أكمتي برا هاريا خنا رجومان برا هاريا قونا أني برا وجهن by the way ركن هنكو برا قفوسو هنتهن أديم سخن كتير يرونا من تكوب كتكرر دابتي خرابة كتكاتين دي مولف دي مجي خرور فتوكا خروري سن خروراتي في وجه خرور فتملي خروراتي برا وجه خرور فتمتي حتى وقروا وام بريف برنوتا وانوتي تهيف وقولي في بري هاريني دفودي موري دون كينيا تينيتي ورقا في كلامه قبني قديني خازون سونيغا ورا رغمان اف كنترول قلت جروبي خيغا اما فيديو انت يتوني ورا رغمان جرو ساقي ستي خليس اساتر وابري ifdurati tarkaanfachuuf deemu kaleessa egaa barri kumni lamaa fi diidamii fi shan yookaan barri kumni lamaa fi diidamii afur yookaan barri kumni lamaa fi diidamii jaha ta'uu isaatii miti ammoo barri nuti keessa dabarru kuni yookaan ji'oonni 12 nuti keessa dabarru kuni ji'oota nuti waa hedduu irraa arganne ji'oota 12 kana keessatti warra guddateetu jira congratulation warreen kufneetu jira congratulation warreen hedduu bahaa bu'ii hedduu keessa dabartan hedduutu jira congratulations maaliif isinitti fakkaate hundi keenya bara kana keessatti waan bu'aa buufanneetu jira bu'aan sunis maali yoo jettan barnoota ture jechuudha bara waa hedduu hubannee ahaa jenneetu ture jechuudha saniifuu baratti aanutti hogguu cihuudhaa deemne ifi wajjin teenyee rifleektii godhuu barri kiyya kun maal ture ciminni kiyya kanin an qabaadhe bara 2025 dabarse kana keessatti maal ture baruma fedhe keessattu rakkinni na mudate san rakkina sanin hoo akkamittiin hiikuudhaaf yookaan immoo jijjiiruudhaaf yaale akkasumatti yeroonii fi gammachuun na mudates yookaan guddinni na mudates akkamittiin guddina sana akkamittiin fide so that paatarnii irra dhufte san yookaan karaa irra dhufte san beeytee paatarniin tuni paatarniitii yatana guddiftu jettee paatarnii sanii wajjin turuudhaaf itti fufuudhaaf paatarniin tun ammoo yookaan barmaatileen akkana godhaa ture suni jijjiirama kiyya kasammuu irratti ani fiduuf yookaan jijjiirama kiyya kan ani miira yookaan emotionally ittiin guddadhu irratti jijjiirama kiyya kan ani hawaasummaa tiyyaa wajjin qabu irratti itti guddadhu irratti yookaan immoo jijjiirama kiyya kan ani faayinaansii kiyya yookaan qabeenya harkachuu irratti yookaan milkii addunyaa irratti which is financially guddachuudhaaf paatarniin sunii nan fayyadu paatarnii tanan fayyadamuu qaba paatarnii na fayyadu paatarnii seevingiidha yoonii fi waan hin arkadhu maallaqan arkadhu yookaan galiin arkadhu irraa yoonii fi qusachuu kan hin baru taate yookaan qusachuu jechuun maal jechuudha yeroo hedduun hani haasawina haa ta'u garuu paatarniilee kanaatu adeemsa kan kee murteessa jechuudha paatarnii kanaatu guddina kan kee murteessa paatarnii atirra dhuftee na fayyada jettee itti fuftu yookaan immoo dhaabbattee osoo fi barri haareen kun hin seenne yookaan bara as deemu kana osoo hin jalqabne paatarniin kun bar na miidhe karooran ala deemuun kiyya yookaan karooran ala baasuun kiyya yookaan ogguunii fi rakkinni na mudate reakshinni kiyya fayyaatii irratti rakkina irratti uume paatarniin ani itti useetuma ogguunii fi maallaqa harkadhe osoo hin taa'ee hin karoorfanne maallaqa sanarratti meeqan seef godhadhaa meeqan baasaa meeqan akkaawuntii investimentii irratti darbadhaa ayinoo baay'ee irra hedduun keessa maallaqa hedduun qabnu jechuun mala ammaaf har'aan tana maallaqa irratti hin haasawan ammoo akka waliigalatti akka ilma namatti
karoora jechuun bakka irraa dhufte san adeemsa irra dhufte san bakka tamitti na harkaa kuftee bakka tamitti na harkaa jallattee bakka tamiin sirreessuu qaba jennee akka ilaalluu fi by the way it's not like bara sanii fi bara kana jechuu kiyyaa miti an garuu immoo evaluation godhuudhaaf teessee dhaabbattee fi hankeetii fi yeroo tanteetii fi galii tanteetii fi fayyaa tanteetii fi hawaasummaa tanteetii fi amantaa tanteetii fi maatii tanteetii wajjin fi mul'ata hankeetii wajjin roga akka waliigalatti roga geengoo jireenyaa kajennuun tana geengoon jireenyaa hawaasummaa teenya maatii teenya amantaa teenya fayyaa teenya sammuu teenya galii teenya mul'ata keenya geengoon jiruutu akkatti naannootti geengoodha waan taateef geengoo tana geengummaa isii eeguudhaaf yookaan sarkilii san eeguudhaaf qabxiileen torbaniin kaasetuuni kara hundaanuu hagam takka ani fooyya'ee kaleessa eenyummaan kaleessa qabu fi har'a baay'ee nam tokko wajjin dorgommiirra hin jiru addunyaa wajjin dorgommiirra hin jirtu abbaa qabeenyiti wajjin dorgommiirra hin jirtu yookaan warreen qaama isaanii boodii biildara jaaman warreen 6 paakii qaban kanaa wajjin dorgommiirra hin jirtu yookaan immoo jiruun tantee jiruu isaatii wajjin miti dorgommiirra ka jirtu obboleettiitii bareeddu obboleessa kiyya qaalii. So dorgommiin tiyyaan anaa kaleessaatii wajjin kaleessarra hubannoon qaburra hubannoo bareedduu qaba galii irratti kaleessa hubannoon qaburratti har'aan tana hubannoo irra caaluun qaba fayyaa irratti kaleessa hubannoon amantaa tiyyarratti qabu irra caalaan qaba har'a irratti kaleessa akkuma waliigalatti hawaasummaa tiyyarratti hubannoon qabuu fi har'a irra caalaan qaba har'aan tana hubannoolee tanaatu akka ati waan ati gootuu fi waan ati hin goone sitti hima jechuudha akkaataa ati hubannoo tanarraa yaaddu kaleessa ji'a 12 dabarte san ji'a 12 dabarsine kana deemnee dhufne kana bikka tamirrattiin fooyya'insa harkadhee akkuma barsiisonni keenya guunii fi amata guutuu nu barsiisan faayinaal nu qoranii qormaata qabnaa bar hagamta akka hubattanidha malee waan biraatiin hubannoon tiyyataniin ani irra dhufe suni amatatti aanuuf which is anaa kaleessa caalu anaa bara dheengaddaa caalu anaa ji'a 12 dabre san irra caalu ji'a takkaffaarratti numa karoorfattee malee wanni ati mul'istu hin jirtu ji'a lammaffaarratti itti fufiinsa kan keettuu ji'atti aanutti si dabarsa so just osoo abdii hin muratiin osoonii fi waan niin fooyyeessaa niin bareechaa bakka tanatti anaa bocataa jiruun tiyyatuuni jiruu tiyya barreessan isii anaa yaa barreessan isii akkasumatti teessee jiruu tan teessan idiitarri isiitissi qalamni si harka jira obboleettiitii obboleessa kiyya qalama saniin bifa fakkaatti qalama si fakkaatu yookaan halluu si fakkaatu halluu san kadibussi jiruun tantee jiruu tanteeti akkuma isin jedhe nam tokko wajjin hin dorgomnu miti nam tokko wajjin dorgomuufis jiru addunyaa kanarra hin jiru so waan kankee eenyummaa tantee beekumsa kankee adeemsa kankee heegaree tantee boruu tantee kan fooyyessuu qabusi barsiisaadha barsiisaa bara dheengaddarra barsiisaa san caalu ta'uudhaaf barataadha bara dheengaddarra bara kana fooyyessuudhaaf daldalaadha daldala kankee bara dheengaddarra bara kana fooyyessuudhaaf haadha warraa caaltu abbaa warraa caalu ilmoodha ilmoo bara dheengaddarra caaltu maaliif ogguunii fi duuba deebi'ee kaleessa karaan irra dhufe san laalee badii hedduun qaban ture waan gaarii hedduun qabas ture waan hundaa'u badii jennee hin maqaan kenninuuf so fooyya'insi kiyya kan guyyaadhaan ofirratti hojjedhu kuni bara haaraa kanatti waan hedduu fooyyessuudhaafis yeroo hedduu maali karoorfannaa amanni haaraan ogguunii fi dhufe amata haaraaf resolution haaraa kaayyanna which is not bad garuu hagam takka waan lafa kaayyattisan takka lama sadii waa sadii maaliif isin fakkaata jiini 12 oguu kan laalle amata oguu jenne waan dheertuu nu fakkaata no amma bara dheengaddaa oguunii fi December irra teenyee 2024 yookaan whatever years oguu teenyechirra dhaabbanne amatni kun guddaa amatni kun dheera amata jenna waan ta'e amataa miti ji'a 12 yoo waa homoo 752 guyyattis yoo gaddeebifne guyyaa 360 saniifuu gaddeebisi xiqqeessiti guyyaadhaan waan ati gootutu eenyummaa tantee jaarmaya waan ta'eef ati sammuun tantee ni jaaramti qaamni kankee kun ni jaarama galiin tantee ni jaaramti hawaasummaan tanteetis ni jaaramti ilaalcha kankeetis ni jaarama mul'anni kankee guddaan ati osoonii fi jiru addunyaa tanarraa hin deemne dhiistee halluu ta'e dhiistee yookaan immoo quba kankee dhiistee kadeemtu ni jaarama
wanni guyyaa tokkotti ijaaramne tokkollee hin jiru. Akkuma warri adiin je'e Room guyyaa tokkotti hin ijaaramne jira. Roomaan guddoon suni guyyaa tokkotti hin ijaaramne. Yookaan biyyatti guddoon guyyaa tokkotti hin ijaaramne. Yoo waa humna eenyummaan guddoon beekumsi guddaan beekamtiin guddoon wanni guddoon anyways wanni nuti arraan tana irraa haasofnu the great China jedhamtee China irraa yeroo hedduu haasawamaa miti guyyaa tokkotti hin ijaaramne. Great wall of China guyyaa tokkotti hin ijaaramne. Bikkuma tamuu yoo deemte warreen guddatanii fi warri akka dhuunfatti guddatanii fi biyyatti akka biyyatti guddattee fi hawaasni akka hawaasatti guddatee guyyaa tokkotti hin ijaaramne. So ati jaarmaa irratti if jaaruu irratti maaliif anaa jaaramuu deema ji'a 12 as deemu kana keessatti eenyummaan barbaadutu jira. Eenyummaa saniif halluun barbaadu anaatu itti dibata. Eenyummaan barbaadu yookaan bakka barbaadu san dhaquudha. Anaatu abbaan ana seenaatii barreessu ana seenaatii eegan barreesseen booda namoo warri seenaatii haasa'u hedduun jiraachuu ni mala. Saniif osoonii fi warra seenaa haasa'uuf seenaa tanti hin kennine seenaa tanti har'aan tana dhaabbattee maal gootee akkam gootee bifa kamii fi haala kamiini teessee bocachuutti jirta poliitikii. Barri bara sana muka bara godhusi murannoo ati qabduu fi murtee tanteetittu bara san bara addaa sii godha. Bakka feetetti akkuma siin jee bakka feete jiraadhu no matter fiildii feete keessa jiraadhu biyya feete keessa jiraadhu haala feete keessas jiraadhu umrii feete keessas jiraadhu. Wanni guddoon ati murteeffachuu qabdu. Barri as deemu kuni waan takkaan illee taatu bara dheengaddaara waan takka akkuma reefu sin jee duraa duuba haa keenyu waliin jenne miti de wal duraa duuba keenyu san keessa waan takka qofa irratti maaster godhuu barbaade taanan afaan tokko maaster godhuu barbaade taanan that's okay at least garuu akkuma sin jee bara dabarsanii fi bara kana ani nama tokko miti jechuudhaaf waan takka filadhuuti waan takkitti san simply takka lama ji'i jalqabi itti fufiinsaan osoo abdii hin muranne maaliif akkuma sin jee waan jalqabne takka guyyaa jalqabnetti perfectly godhuu hin dandeenyu. Irreedduun namaa maybe ji'a duraata abdii murata. Resolution lafa kaayyate saniif yookaan akkanan ta'uu deema waan kanan barbaadaa kanan harkachuu deemaa jee miti. Ammoo torbaan duraa irra deddeebi'ee yaalaa torbaan lamadaa xiqqasho xiqqeessa deemaa torbaan sadaffaadhaa ebeet torbaan afuraffaadhaa almost humaawwanni haaleen hin jiru saniifuu back to the stone age. Eenyummaa kaleessatti deebi'a jechuudha. Osoo akkasiin tahin jijjiiramni kadhufu suuta waan ta'eef amaniitumatti deemi'ati bakka bara kanaani nama akkanaatiin ta'uu barbaadaa. Fakkeenyaaf kitaaba nama dubbisuun ta'uu barbaada. Waan takkaa miti hayyee kitaaba meeqa dubbisuudhaaf lafa kaayyate. Taa'iti humna rakkinaan qabu. Kitaaba 12 dubbisa jee karoorfadhu. Kitaaba tokko baatii takkatti. Baatii takka jechuun guyyaa 30 qaba. So guyyaa 30ffaadhaa kitaaba tokko gaafa fixxee baatii takka guutuu kitaabuma tokkoon dubbisette ifin ifachiisi. No, congratulations. Kitaaba tokkichaa lafa kaayyate fixattee mi kitaaba lammaffaa. So gradually amata san guutuu yookaan ji'a 12 san yookaan guyyaa 365 san ati wahuma irratti hojjechaa jirta dhimmamtee cinqamtee. Kana jechuun wantoonni karoora kan keetii ala si baasan si mudatu jechuu miti. Rakkinni karoora kan keetii ala si baasan hin jiru jechuu miti. Bahaa bu'iin addunyaatu ni mataa isitti sin qortu jechuu miti. Qormaata san keessatti garuu fookasdii taatee xiyyeeffannoo tanteetiin bikka barbaadduu fi haala barbaadduu fi eenyummaa barbaadduu fi galii barbaadduu fi adeemsa barbaaddu san suutan bira geessa waan ta'eef